qophii cooba qalamaati. Baay'ee ishee jaallata. Onnee isaa irraatii ishee mararfata. Isa dhugumaa ishee fedha. Jaalala isaa ija ishee keessa ilaalaa isheetti hima. Mararfannaa isaas jechoota afaan isaa keessaa yaa'anii hin dhumne sanaan dhangalaasaa fi gochaan itti agarsiisa. Ati jaalalaa jedhaan. Waaqayyo seenii dhoqqee jaalalaa irraa si kalaqeem bareedduu koo jedhaan. Deebiin ishee kana hundaaf mitii jechuudhaan gaafachuu ture. Isayyuu itti qoosa'a. Inni onnee jaalalaa dhiira qabudha. Shamarran itti dhiyaate baay'ee qaba. Hundarra kan inni fedhu jaalala. Isaan garuu bifa malee jaalala hin qaban ture. Osoon hin jaallatin hin fuudhuu osoo jedhuu shamarran hedduu bira darbeera. Of biras dabarsee jira. Jaalalli bifa miti. Kan bifa ishee ilaalanii jaallatan durba kontiraataati. Intala nan jaalladha jettu waan irraa jaallattu himuu hin dandeessu. Cal jettee nan jaalladhe qofa jetta. Kan jaallatan onneedha. Namummaadha. Eenyummaadha. Kan ammoo bifa yoo laalte ni dhabda. Kan kana qabu bifa dhabuu mala waan ta'eef jedhee amana. Intalli inni amma jaallatii waliin jiru kunis bifaan sadarkaatti ramadan hin qabdu. Garuu cal jedhee ishee jaallata. Waan barbaadu tokko hoomaa irraa hin arganne garuu hinuma ishee jaallata. Ulaagaalee inni tarreessee qabu hundaa lafatti dabaltee onnee isaa boojite. Ishee malee akka jiraachuu hin dandeenye ofitti hime. Isheettis ni hime. Ofitti yeroo himuu ni gammada. Isheetti yoo himuu ni boqota. Giftii koo ati addaam jedhaan. Wal arganii waliin turanii erga geggeessee booda osoo isheen ija isaa duraa hin dhokatin ergaa barreeffamaa isheen ga'a. Kelkel sagalee bilbila ishee tekstii seenuu kan isheetti beeksisu. Bilbila ishee baaftee ilaalti. Isaadha. Baay'een si jaalladhaa bareedduu koo si yaadeeraa jedha. Raajii dhumaayi amma addaan baane miti jetti keessa isheetti. Barreeffama isaaf gabaabaatti anis jettee barreessiti. Balleessaan siya hanga dheeraa boontuu. Ammas bilbilli ishee kilkil jedha. Yandoon tekstii meesejjii fuullee moobaayilii isheetti roobuu eegala. Si waliin taa'ee osoo aduun lixuu baattee natti tola. Lakkooftuun yeroo dacha'ee osoo sa'aatii 10 irra ga'ee dhaabbate natti tola. Sa'aatiin 10 yeroo isaan hogguu itti wal arganidha. Yeroo isheen hojii dhaabaatu sana. Onnee korraan si jaalladha. Guutummaa lubbuu kootiinan si jaalladha. Anis jettee gabaabaatti deebifti. Ergaa dheeraa inni erge kana maraaf osoo isheen uffisiisuu barreessiti. Inni kana hundaaf bakka kennee hin yaadu. Har'as boris bara baraan jaallachuu qofa. Guyyaatti aanuu bakka wal arguuf wal beellaman dursee turee kan inni qaqqabee yeroo itti wal beellaman irraa sa'aatiin tokko darbee lama darbee bilbilli ishee cufaadha. Maal taatee jedhee yaadutti ka'e. Bakka hojii ishee deemee ishee barbaaduuf boritti beellama qabate. Halkan kun akkamiin yaa bari'u. Sa'aatii 10 irratti yaa dhaabbatu kan inni jedhe kunoo ni dhaabbate. Yeroon gammachuu gabaabduudha. Kan siqiqii garuu namarra dheeratti.
akkamiin akka inni ishee jaallate hin beektu. Maaliif akka ishee jaallate tilmaamuu hin dandeessu. Garuu inni ishee jaallata. Dhiirri akkasii jiraayii jetti. Kanoomaa osoo hin ilaalin. Akkas nama jaallatu akka mancarroomee jettee ofitti dubbatti. Garuu isa kunuunsuu hin dandeessu. Isa kadhachiisuun ishee qobaatti isheedhaaf jaalala ta'eetutti mul'ata. Kun egaa amala maal yaa gootu? Ergaan barreeffama ishee haalan siyaasofsiisuu hin dandeenye keessan jira. Bor bakka dur wal agarrutti na eegi sa'aatii 10tti jettee ergiteef. Ergaan kun waadanuu qabatee sammuutti isa dhufe. Maal taate? Ergaan kun ishee biraa ta'uu akkamiinan beekaa jedhee sammuun haga isa dhiita'utti yaade. Asiif achi warreeqqate. Akka dubartii ciniinsifattuu ilkaan walitti ergee gadameessaan osoo hin taane onneedhaan miixate. Dubartiin miixattee deessi yoo baay'ee cimee itti hin duuti. Kan isaa garuu du'as jireenyas waan hin taane. Ciniinsuu ofii ciniinee keessa madeessu. Dhiiga dhiigsee dhiiga xuuxuu. Ciniinsuu hamaa. Inni garuu kana hundaatti iyyuu gammadaadha. Waxabajji 21 bara 2020 gola googilii @lammiif jedhurraatii wabeeffanne. Galatoomaa.